logical operator warra jedhaman jiru jechuudha. Logical operator jechuun wantoota lama wal bira qabu isaanis. Wantoota lama sana wal bira qabanii loojikii irratti hundaa'aniitu wal bira qaba. So loojikiin tokko dhugaa yookiin soba ta'uu danda'a. Sana irratti hundaa'ee loojik teebilii hojjechuu jechuudha. So fakkeenyaaf cout x and y end line. So iddoo kanatti kana booddee warra dhufan logical operator yoo jenneen kanaan ammas dhufne zaa jechuun x and y yoo jenneen zaa yoo keenya gatiin zaa meeqa taati? Gatii zaa tokko jedha garuu sarara haaraa irratti mul'isuu qabna. Kanaaf iddoo kana dhufeen end line yoo jedheen sarara haaraa irratti mul'isuudhaaf tokko jedhe. Maaliif tokko ta'e yoo jettan xaan gatiin ishii 6 yaan gatiin ishii 9 lamaan isaaniiyyuu poozitiividha. So amma C++ keessatti lakkoofsi kamtuyyuu dhugaa yookiin akka tokkotti fudhatama. 0 qofatu akka sobaatti fudhatama. Kanaaf xaanis dhugaadha, yaanis dhugaadha. True and true, 1 and 1, 1 and 1 jechuun kun tokkoof tokko tokkuma nu dhufaa jechuudha loojikii irratti hundaa'e. Garuu osoo xaa kana 0 goone gatiin nuti argannu 0 ta'a. Sababni isaa 0 tokko loojikaal gatiin loojikii isaanii 0 waan dhufuuf jechuudha. Akka kanatti 0 nuuf fida jechuudha. Warra akka kanaa loojikaal operator jedhamu. Fakkeenyaaf x or jechuun akka kanatti. Kun amma gatiinsaa tokko dhufuu qaba. Sababbiinsaa x'n 0dha, y'n lakkoofsa. Kanaaf tokko duwwaa yookiin tokko jechuun tokko jechuudha. Gatiinsaa amma yoo asirratti ilaalle tokko nu dhufee jechuudha. Kun iddoo kanatti akkuma argitan. Warri kun loojikaal operator jedhamu. Yeroo baay'ee operand qofa irratti yookiin immoo lakkoofsota yookiin gatii meemoorii irraa qabnu qofa irratti osoo hin ta'in koondiishinoota irrattis ni hundaa'u jechuudha. Gara fuulduraatti kutaa itti aanu kutaa 5 keessatti waa'ee algooriizimii erga ilaallee booddee kutaa 6 irratti waa'ee koondiishinii yeroo ilaallu sirriitti hubachuu ni danda'ama. Haaluma wal fakkaatuun fakkeenyaaf naat kan jedhu immoo jira. Kana jechuun maal jechuudha? Zaa jechuun fakkeenyaaf x or y jenneen jira. Inversii isaa nutti agarsiisa jechuun yoo barbaanne akka kanatti ishii kanatti daballaa jechuudha. Akka kanatti ishii kana gaafa daballu inversii isaa nutti agarsiisa. Amma kana deemnee yoo raan goone gatiin isaa 0 dhufa. Sababbiin isaa sila agartan yoo ta'e xaafiyyaan gatiin isaa tokko dhufeeyyuu asitti jechuudha. Tokko dhufeeyyuu sababbiin isaa xaan 0 yaan tokko waan ta'eef jechuun lakkoofsa akka tokkotti waan laalamuuf amma immoo inversii isaa yookiin immoo fuggisoo isaa nutti agarsiisu waan jenneef fuggisoon tokko duwwaadha loojikii keessatti. Kanaaf duwwaa nu dhufee jechuudha. Kanarraa kan hafe operateroonni gara biraa bitwise operator warra jedhamanidha. Bitwise operatoriin kun maal inni lakkoofsa kamumayyuu karaa baayinariitti jijjiiranii sana booddee bitiidhaaf bitii kompeer godhu. Fakkeenyaaf kana yoo fudhattan 60dha A, kana yoo fudhattan 13dha B.
Amma A kana 60 jechuun akka kanatti gara kanatti jijjiiru, B 13 jechuun akka kanatti gara kanatti jijjiirama, baayinariitti gaafa jijjiiramu jechuudha. Sana booddee bitwise end ishiin kun jechuun A kana gara baayinariitti jijjiirree B kana gara baayinariitti jijjiirree tokko tokko isaaniitiin end waliin goona. Duwwaaf duwwaan duwwaa, duwwaaf duwwaan duwwaa, tokkoof duwwaan duwwaa, tokkoof duwwaan duwwaa, tokkoof tokko tokko, tokkoof tokko tokko, duwwaaf duwwaan duwwaa, tokkoof duwwaan duwwaa dhufa. Gatiin isaa akka kanatti dhufe jechuudha. Ishiin kun ooriidha. Asitti akkuma ilaaltanitti iddoo tokko jiru qofatti tokko ba'a. Iddoo kanatti duwwaa ba'a. Inni kun immoo XORidha. XOR jechuun immoo iddoo jarri wal hin fakkaanne duwwaaf duwwaa wal fakkaata, kanaafuu duwwaadha. Iddoo jarri wal hin fakkaanne qofatti tokko ba'a. Jarri kana wal hin fakkaanne iddoo kana lamaanitti asii fi asirratti, kanaaf achitti tokko tokko dhufe, dhumarrattis wal hin fakkaatanii tokko kanaaf dhufe. Ishiin kun negation jedhamti. Negationiin fakkeenya negeeshinii A jechuun iddoon duwwaa jirutti tokko godhi, iddoo tokko duwwaa godhii jechuudha. Wal jala butaa jechuudha. Kun bitwise operator jedhama. Fakkeenyaaf salphaadhumatti iddoo kana osoo dhufne bitwise operator seennee fakkeenyaaf xaadhaaf 60 yaadhaaf 13 yoo kennineef fakkeenyaaf zaadhaan xaa yookiin yaa jedhee yoo jenneen asii amma gatii isaa gaafa baafnee ilaallu akka kanatti ilaaluu dandeenya. So amma gatiin isaa 60 gara duwwaaf tokkotti jijjiiramtee 13 gara duwwaaf tokkotti jijjiiramtee gaafa end goonu akka kana dhufe. Kana jechuun immoo gatiin isaa 12 jechuudha jedhaniiru iddoo kanatti. Kanaaf meeraan goonee yoo ilaalle meeqa nu fida? 12 nu fide jechuudha. Gatii isaa kun 12 arganne. So warri kun warra akka kanaa bitwise operator jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf osoo X or Y osoo jenneeni gatiin isaa 61 dhufaa jedhaniiru isaanii meeqa akka dhufu waa ilaalla. Kun akkuma asitti argitan 61 nu dhufee jechuudha. Kan asirratti kaa'amisiisu. Isaanin alatti warroota kanaan alatti fakkeenyaaf ishii kana mi'a ilaallu. Negationiin kun maal akka nu fiddu? X is negation jechuun akka kanaa. Zaa jechuun negeeshinii xaatti jennee yoo fudhanne kana ol kaawwanne yoo deebine negeetiva 61 nuuf fide jechuudha. Maaliif negeetiva 61 dhufe yoo jettan gara duwwaaf tokkotti jijjiirame. Negeetiva jechuun baayinarii yeroo kaa'amu kun amma duwwaa tokko tokko jedhee akka kanatti kan kaa'ame 60 yoo ta'e negeetiva isaa jechuun ishiidhuma kana tokkotti jijjiiru jechuudha. Kanatti 61 kan inni dhufe jechuudha. Warri karaa biraa kun lakkoofsa baayinarii kana karaa bitaatti shift gochuudha. Fakkeenyaaf kana yoo fudhattan fakkeenyaaf dijiitii 4 achi butuu yoo barbaanne irra xiqqaata 4 jenna. Fakkeenyaaf zaa jechuun xaan akka kanatti irra xiqqaata 4 yoo jenne isa karaa duwwaaf tokkotti jijjiire sana dijiitii 4 duubatti butaa jechuudha. Tuutoriyaalicha irratti 2 waan qabuuf 2 hojjennutti gatii isaa wal biraa qabnu 240 nu dhufe jechuudha. Gaafa 2 duubatti bunne ta'a. Isaaniifis kunoo 240 dhufee jechuudha.
Kana jechuun maal inni gatii lamaan dugda duubatti waan bunneef jechuudha. Akkasumas kara fuulduraatti kara mirgaatti kan butu jira. So warri kun walumaa galatti bitwise operators jedhamu. Warri gara biraa immoo kan wal faana ilaalaa ture sana yeroo wal qixa ta'a jennuun assign gochaa jira, gatii kennaafii jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo akkana jennuun zaan wal qixxaatti negeeshinii xaafaan zaa wal qixxaatti expressionii kana afaan kana jechuun assign gochaa jira jechuudha. So warra akkasii immoo maal jedhamu? Assignment operators jedhamu isaan. Fakkeenyaaf zaa jechuun jennee xaa eda'uu yaa jenne kana jechuun maal jechuudha? Zaadhaaf xaa eda'uu yaa gatii kenniifi jechuudha. So ishiin as jirtu kun gatii warra eda'amoota kana lamaanii kanarra kaayee jechaanii jira jechuudha. Yeroo tokko tokko fakkeenyaaf zaa jechuun zaa eda'uu ta'uu danda'a. Yeroo tokko tokko wantoota akka kanaan nu mudatuu danda'a. Yeroo wantoonni akka kanaan nu mudatan C++ keessatti akka kanatti barreessuu dandeenya. Zaa jechuun akka kana. Goonee barreessuu dandeenya. Lakkoofsa eda'uun ishiis yookiin hir'isuun ishiis karaa mirgaarra osoo hin ta'in karaa bitaarraan taa'uu qabdi. Akka kanatti gara kanarraan osoo hin ta'in gara kanarraan taa'uu qabdi. Akka kanatti zaa hir'isuu wal qixa ta'a. Kana jechuun maal jechuudha? Zaan zaa hir'isuu xaatii jechuudha. Kan agarsiisudha. Fakkeenyaaf kan biraa immoo zaan baay'isuu wal qixa ta'a yaa yoo jenne kana jechuun zaan wal qixxaataa zaa baay'isuu yaa jechuudha. Kanaaf kana faana wal qixa ta'a jechuudha. So akka kanattis barreessuun hin danda'ama. Yoo waan akka kanatti barreeffame argitan hiikoosaa akka kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti zaa jechuun zaa eda'uu xaa jechuudha. Warri kun walumaa galatti assignment operator jedhamu. Wal qixa qofa osoo hin ta'in warreen gara biroollee jiru. Wal qixa faana garuu jiraachuu qabu. Assignment ta'uudhaaf. Warra kanaan alatti warra hafan misc operators yookiin miscellaneous operators jedhamu. Amma ammaatti kan ilaalle kanaan alatti warri hafan misc operators yookiin miscellaneous operators warra jedhaman jiru. Isaan kun baay'ee isaanii fakkeenyaaf size of kan jedhamu jira. Size of jechuun variabiliin tokko memory irratti saayizii hammamii qabdi yookiin baayitii hammamii qabdi kan jedhamu itti ilaaluudhaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Fakkeenyaaf z size of x kanatti osoo hin jedhee cout xaan hammam xaan memorii hammam fudhatte gatiinsaa zaarra jira jechuudha.
So kana so raan goone xaan meemoorii amma fudhatte afur jechuun gatii isaa kana. Kanaaf xaan immoo intiijarii waan taateef intiijaroonni yeroo hundumaa gatiin isaan fudhatan baayitii 4 waan ta'eef kanaaf 4 dhufee jechuudha. Bakka kanaa miscellaneous operators jedhama. Kanaan alatti kana gara fuulduraatti ilaalla. Koomaa jiru. Koomaan maal inni yeroo tokko gara fuulduraatti wanti wal faana ilaallu jira. Deetaa nu kennamu sana akka listiitti dhiyeessuudhaaf koomaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Array yookiin immoo wantoota akkas fakkaatan keessatti koomaa fayyadamnaa jechuudha. Isaan alatti dootii fi wanta akka arrow kun jiru. Isaan kunis pooyintariif wantoota akkasii faana wantoota wal qabatan waan ta'eef gara fuulduraatti wal faana ilaalla. Kan biraa cast kan jedhamu kanaadha. Cast jechuun maal jechuudha? Data type tokkorraa gara biraatti jijjiiruudhaaf.